Ajaja waraan bilisummaa Oromoo gam Liibaan Cibraa Soddomboo Ro'aab Liibaan Gurraachaa Bagjiraat. Ayyaa Biliibee mee dhiyoo tana waraan guddaa gubbaa jirtanii jecha dhageenye waraana mootummaa Itoophiyaa waliin wal lola turtan jedhanii waraani sun naannoo 7 deemee achiin duuba oduu teessan dhabanii waraani dhaabbatu mootum jira. Lolli hanga bilisummaa dhaabbatu miti akkasuma lolli turre waraana godin sadii kanaanoo kanatti gurguranii godina hojii baa kana ayyee godin Booranaati godin Baaleerra dhufe harmatti makalaakiyaa poolisii milishaa humnooti kun hundin walitti dhufaniitiin harmatti walitti argamaniitiin jedhan hunda keessummeessinee ofirra deebisne dhabamsiisu lakkisi nam tokkollee nurra madeessuu hin dandeenye maal jennaan taayoo haqaatiif dhugaa irra waan jirru. Ayyee waraani kun godin Boorana irraa isan tajajame galaan taakkee dhufe waladha turtanii bakka meeqa walitti buutanii bakka meeqatti irraantanii amma maal gubbaa jirta? Iddoo lubaasni eega jalqabameetiin jedhe guyyaa 12 walitti turre. Kan ammoo hanga walitti turreetiin jenne sani lolli guyyaa keessatti yeroo gar 10 walatanii jechuudha. Kanaaf wantillee tattaaffii garana taakuu yookaan tattaaffii garan sochoo waan imaltan waan irra jiruuf kanaaf nulleen ittisaa waan turte du'aaree isaa hanga ammaatti garnam kudhan afurii moo akkasi nutti dhiyoo waan jechuun reefa lafeen waltu guurre waan waraabeessi nyaateetiin jedhu waltu guurre dhiyoo waallee jechuun reeftanii yukaasuu hin dandeenye jechuudha. Ayyaa isan waraan kana guutuma guutuu dhooftanii rukuttanii namirra jeeftan nami jeeftan sunu reef hin kaafne awwaala nutti awwaalee jettan. Namooti san awwaaltan meeqa qaama kam keessa makalaakaa moo raayyaa jechuun raayyaa ittis biyya keessa moo uummata keessa moo poolis keessa moo nama akkam namni san bira baqatanii reefu guurtanii awwaaltan. Uummatallee namootaan maqaa bebbeenni faa namootaan beennu jaarrolee akkasiiti ammoo haa ta'uuti guutuma guututti qaamni sibiila uffateetiin jirtu jechuudha. Raayyaa ittisa uffateetiin jira kaan meeshaa umnadda uffateetiin jira kaan meeshaa uffata poolisii uffateetiin jira kanaafuu addaan hin beekamu jechuun maal jennaan yeroo saniif qindeessaniitiin akkasumas uffatitti naqanii waan tuulchisaa jiraniif. Okay, waraana keessanirra gama keessanii miidhaan isanirra dhaqqab haatiin kan jettan atti himuu dandeessi jira warri mootummaa barreessa ture baay'ee san miidhu dubbatan nam isanirra ajjeesu waan adda addaa feesbuuk irra gaaf jalqaba guddoo haasaa turu warri mootummaa maalti jirgam kan keeti waraan kan keerra nami wareegam jira. Waraanti yeroo wareegam lakkisi uummata qabaateetiin jedhu uummata Oromoo bulchaniitti loltan taajjabaa ture. Kanaafuu gamteen mucaa tokko liidhameetiin jedhe hawaasa keessa oduu waan hin seenneef hawaasa irraa odeeffannoo san argachuu dandeessa jechuudha. Mucaa tokkin dirree taakkanii takkuma liibanii duulaniitti nagaan hin galle. Mucaa tokko nurra hin kiliitamne jechuudha. Amma waraani sadarkaa maal gubbaa jira guyyaa 12 eegi walaataniin booda akkamitti addaan baatan akkami gargar galtan? Lolli keenya sila hanga xumuraatti hanga bilisummaa sila kan itti fuftaa ammoo ammatti warrumti tasgabbaa'eeti nurra dhaabbate addaan deebi'e waan jiruuf malee lolli lol murkaati lolli Itoophiyaan guutuun itti qophoofteetiin Cibraa Soddomboo cabsuuf itti malteetiin gad dhufte kanaafuu lol murka kana ofirra hanga warri baaneetiin jedhan karoora warra fashaleessineetiin jirra jechuudha. Cibraa Soddomboo guyyaa lama keessatti harkin kennachiifna hin cabsina kan jedhu dhaadannoo warraati. Guyyaa lama keessa cabsuu miti Cibraa Soddomboo iddoo inni qabateetiin jiru irra yoo buqqiftaniitiin jettani nutti akka keessan jira kan jedhu dhaadannaa hooggantoota Cibraa Soddomboo maraatii jechuudha. Kanaaf lolli kun lol morka waan ta'eef hanganatti dur dhaabbanneetiin karoora warra san fashaleessuu dandeenya jechuudha. Deebisee ammoo sagantaa cittaanu itti karoorfanneetiin akkaataa itti lollu nutti beekaa jechuudha. Waraani mootummaa dhiifama kan misal loluu jiru sun amma ees jira yaa ofir galgale yaa warri fi deebimoo ees jira. Galaan gama ciisa gamgarriitiin maal ennaan iddoo sulleen iddoo qabanneetiin jirru miti gamaa sun jira galaan gamaa bakka dhufee iddoo malka gubaasan man uummata gubaa qabeenya uummata barbadeessaa akkasumas deebi'eetima firaashii waan akka shubbaa shaayii keessa dhuganii waan akkana kan guurrate gurgurachuu jirti jechuudha birri 10. Biliibaan gurraacha warri meeshaa uummata gurgurat haasaam habirri 10 natettuun kun een. Mootummaatti akkan tocha mootummaatti gocha kan raawwachuu jira uummati sadarkaa dhiiroo kaleessi san hin miin isan najjeef nuun jechuu jirtan har'a ammoo man keenya seettanii
qabeenyi rasaamtani barbadeetu jirtan achi kun maal jennaan takkoon hin jirtu mootummaa taaree akkan godhee amma mootummaatti sanii bita ka jedhuuni maanguddooti yayyaamuu jirti jechuudha. Shanee edha warri shanee saniin jedha shanee uumat gaargalchiit ka uumat keen garboomsit bilis uumat baamnaaf duullee jedhan isan uumat gaargalcha turtanii abbiliiban uumat garboomsuu jirtanii daba mootummaan jira kan uumat irratti hojjettanii beektu. Uummati keen yoo nuti jiraaninu yoo ammas lubbuun jiraachuu hin danda'u jechuudha. Uummati keen uummata Oromoo jedhameeti maqaa waaman kun waraana bilisummaa Oromoo jiraachuu fi uummata Oromoo jedhameeti waamamuu danda'e jechuudha. Uummata Oromoo garnamaa 27 amma xiyyitiidha ka jedhu kaabinee godina Booranaatiif kaabinee godina Gujii kun walii galtee xiyyitiin akka qaamotaan nam 26 suniin rukutamani ajaji dabreetiin jira jechuudha. Qaamotaan kan amma iddoo warri itti baqatetti barbaadu warri itti qophaa'ee gala diiram sochii taasisuu fi wantoota akkasii marii irra jiran jechuudha. Iddoo warri jiru ammoo qaamsa lubbuu isa bararuuf irra ittisuu jirra jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo sabisaatiif bahee uummatum kanaaf baane uummat kanaaf qabsaa jirra. Uummat keeyyoo miidhaa irraan bifneet jenni malee mucaa tokko ka guyyaa tokkoof dogongoraan dhufe dogongoraas rukutame yookaan gam keenaan afaanilleen arrabsameetiin jirtu jechuudha. Am warri mootummaa yeroo baay'ee abbiliibe nadheen dhiirsi nadheen irra fudhatanii dubra haadhi irra fudhatanii waan safuu mata cabsi tolchitan jedhan yeroo deddeebiin maqaa keessan kan kaasanii dhaga'am. Warri kun maalirra ka'e akkan isaniin jiru warri mootummaa? Egaa qaamni tokkiin beekta gaafa namni tokko gaafa wal jibbeetiin jedhe jabin walii isilannimu laafin waliitii fi maqballeessi walirra tataa jechuun maqballeessi illee irratti hin qabnu gochumin hojjete kana kan jenneetiin itti himna miidiyaalee gargara waan qabuufi waan maqaa waraan bilisummaa Oromoo xureessa waan uummat keenya biratti jibbamataa wantootaan akkasii nutti fayyadamaa jechuudha. Miidiyaalee soba hedduu waan qabuuf miidiyaalee saba saniini soba suniini saba farsuu jira jechuudha. Osoo mucaa tokko nurra lijjeessinu nam 60 jeefne jetteetiin kun ammoo walgala diirama horii uummata irra guurani maallaqa uummata irra guurani uummata miskiinoma tokko hin qabne maallaqa irra guurani gaal bitanii fi nyaachisaa jiran jechuudha. Qaamni nama ajjeeseetiin jedha akkuma nonna suura isaa posti godheetiin sitta agarsiisanii yoo qawwateen tokko cabsu tokko lafa fuuteetiin jettu sila weddeetiin iyyiti. Ayyaa biliibaan ulfaat armi irratti ragaa xiyyaa fakkeenyaaf namoota du'an kan ijjeemneet nallee bira ergite turte ragaa qabda mootummaaleen akkan jedha ragaa qabdan erga jennaan erga turte amma nama awwaalti ragaa qawwee 14 ittanii qawwee sanii ittan sun iyyuu warri mootummaa iniinne qawwum isaanii suura kaasan isaniin jedha namoota du'an sun ragaa waliin waan naa ergitin qabda. Addeenaanis waraabbi Abotan awwalameetiin jedhami kaduwaniitiin erguu danda'a jechuudha. Abliibamee akka waliigalaatti saati amma Itoophiyaan filannoo jedhanii bakka cufatti filannoodhaan laf gargalchuu jirani. Waraanni bilisummaa Oromoo filannoo Itoophiyaa tabaanan tan akkamiin ilaaltan? Kumaara filannoon Itoophiyaa kaarta namummaa taphata malee Itoophiyaan mana bunaati jechuudha. Man bunaa maatiin tokko yoo nam 20 taateetiin jedhu nam 20 suni bulchiinsi bir dhufe farrama. Jedheeni akkaataa saniin waraqaa guuraa ture. Nulleen harka guurreetti ergaa ture. Dura gubaa turre jechuudha. Akka sababa waraqaa sankaan xiqqaateetiin jetteeti filannoo duratti deebiidee ammoo dhiironni tokko lafa kaatee hiriir deeggarsa jettee bulchitee orkan nu hafee jedhe. Jechuun wanni kun waa'umaa caratu warri taphachuu jiru malee filannoo tokko wajjin dhaabbate wajjin ayyaa biliiban filannoo sun qarxaasi guurtee kasiin uummata qoodisuun jala guurree guba turree naan jette sabab suniif filannoo dura dheeressan jettan guba turtanii armaan dur kaardii filannoo waajjir warraayyuu keessa guuraa turre waajjir warraa kaardii tokko fakkeenya bulchiisoo taateetiin jette kaardii tokko bulchiis tokko kaardii 500 itti kennite meexxaqii gandisanii namootaan akka heetiin jedhe kasi jaljal jiran suni farramsiitii jette akkaataa saniin ergaa turtee jechuudha. Bulchiisan ilaalum tokko bira waan kaardii jirtirre guurree illee akka wantu waan dhugaan ta'e waan hakaa ta'e waan ifan ta'e waan beeku kaardii sanirra fuunee posti godhaa turre jechuudha karaa miidiyaa gargaraatiin. Ayyee amma filannoo tan gubbaatti soda nageenya mala akkisiin xumuramtuuf qaamoleen nageenya waliin gurmoomnu hojjechuu jirraa jedhani. Lolli keenyani itti fufa waa'ee filannoo geggeeffatti moo maali geggeeffatti moo mootummaa dimokiraataa miti mootummaa barreeti qaamni danda'u irreen cabsu
kanaan alatti karaa siyaasaatiin furmaanni tokkolleen bira waa qabame waan jiruuf mootummaan kun mootummaa sammuun isa wayaadduu miti jechuudha. Mootummaa yaadni isaa garaa fi kaames birin gabrinii jechuudha. Kana waan tokko bulchuu jiru maatii tokko keessa mucaa tokko bahee mootummaan kun naan ta'an jedheetiin falmi geggeesseetiin jedhe maatii sun nama 30 yoo taateetiin jedhe sabab nam tokkootiif jedhe mootummaa nam 30 hidhaa guuruu jiru kana akkaataa isanitti ilaaltan hin beeknu malee gam kennaane abdii kaleessa sirraan qabnu ammoo gam filannootiin gonkumayyuu yaanna akkasii kan waraan bilisummaa Oromooti waa'ee dhimmi filannoo wajjin qabaataa waan jedhama sun gam kennaan yaadamuu jechuudha. Har'a shanijjeefna boqqokanajjeefna ibsaan 20 jeefna akkaataa saniin uummanni nu jaalataa jedhuu jiru. Kan filannoo osoo hin ta'inuu kun falfala malee filannoo miti jechuudha. Falfalli kun ammoo deebi'eetuma qabxa warri diiga malee furmaatiin ta'uufi. Cibraan Soddomboorootii fi Cibraan Oda Adoolaa isan lachuu Gujiif Booran keessa bakka baay'ee sochootan. Bakka sochootanitti amma baadiyyaa keessatti akkam filannoo tan tolchuuf warri uummata walitti qabuu jira. Godhamuu hin danda'u. Waraanni boolli keessa galu kan boolli keessa gabba'ee alaabaa kala biyyitti dhaabbateyyuu diirama itti gabbayeetiin baasuu hin dandeenye. Halkan boolli kee bule diirama boollum keessiisu achumatti aduun itti dhiitu achumatti nyaata dhugaatii itti fidanii kaa'ee waa'ee filannootiif sochiin taasisu jedhamuu hin danda'u jechuudha. Horiin gaaf alcheetiin as jette lubbuullaa dabree la'in ciisaa sikka'uu hin danda'u ammoo itti ciisata. Saniif malee waama du'eetiin jedhetti amma ciisachuu jira. Abbiliiba yeroo baay'ee waraan bilisummaa Oromoo kana lixa Oromiyaa keessa guyyaa 15 baamnaa jedhanii dhaaduu ture warri mootummaa isan lola ture hin baane dhiyootallee ammoo isanillee san qulqulleessin jedhanii isan hin baafne wagga sadeen dabra akkanum qulqulleessuu san qulqulleessuuf dhaadatan garuu san qulqulleessuu hin dandeenye isan humna akkan warkan dur dhaabattanii loltaniin kan eessa fuutan gabaabsiin ariifanne findha. Amun karayyuu humnan leenjisee harkayyu taate amma kanaan eebbiseessa kaafeetiin na waamte humni taate amma kanaan eebbiseetiin baate booda ragaa qabatama waliin tuqasaffuu erguu danda'a. Leenjiftoota haaraatti Cibra Soddombooroo leenjifame nama gamime natti waan eebbitana. Sanbooti xumurattee sagantichaa xumuratteetiin jedhee yeroo qilleensii roolcheetiin jettani waan jiratillee keessan si ergaa jechuudha. Kanaafuu eebbir jirtan ammayyuu uummati kun amma humna haaraatti isanti dabalamuu jira. Humna haaraatti dabalamuu jira ammayyuu. Isan akka waraan bilisummaa Oromootti maalan wanni isan karoorfattan? Karoorri isa karoorumamaan dura dabree jechuudha. Duulli kun namatti nu badini malee fakkeenya milisha duulchisan nurra duulchisanii humnattee jedhan ilmaanuma Oromoo miskiina waan wayiin bitatti hin qabne wanti guuran nurra duulchisiisu jirani poolisii federaalaa jedhani guyyaa 5 akkas horiisisanii waya itti naqan wayaan poolisii yookaan humnatta namni gootu jechuudha. Kana tokkoon duulli kun duula uummata Oromoo balleessuu fi tattaaffi godhamuu jiru jechuudha. Uummanni Oromoo ammoo kan keessan nu ganne ilmaan Oromoo miskiini waan wayiin bita sabi 15 birrii 500 qaxaraniitiin nu badeer kan kunini lubbuun isaatti baasu hin herregne jechuudha. Maal herreg birrii 500 ji'a fudhatte maatii xiyyaan jireessaa kan jedhu ammoo galuttu kanaaf duulli kun ammoo gam keenyaan nuti ilmaan Oromoo qulqulluu yoo ta'aneetiin diintuu dhaabbachuu yoo jiran ammoo qaamni ammoo uummata Oromoo miidhuuf tattaaffituu jirtuni ilmaan Oromoo leenjiseetiin garaachaan qabe garaachinu waraanaa kun duulli duul taasifamuu jiru duul Oromoo balleessuuf taasifamuu jiru malee duul waraan bilisummaa Oromoo balleessuuf miti jechuudha. Abliibamme akka waliigalaatti misan gaafi dhumaati waraan bilisummaa Oromoo ka Cibra Soddomboorootiif Cibra Oda Adoolaa waliin jirtani waliin loluu jirtani maal kee jiran isaan? Iddoon qabanna isa gargara duullee iddoo gargaraatti taasifameetiin jedhe lola malka halluu irratti walitti dhufnee tarkaanfii tokko wajjin fudhachuun jira ammoo walitti birmannaa jechuunillee yeroo diinii gam tokkirra walitti guurameetiin akkas jaarma tokko birmateetiin jedhe dullee walitti birmannaa jechuun ammas akkasuma dur dhaabbanna ammas akkasuma ofirra ittisna Oma tokkurra fuudhuu hin dandeettu barachaa lolaa barannaa akkuma jenne sanitti dhaadannoo waraan bilisummaa Oromoo waliigalaati barannee lollee injifanne irraannee har'as injifannoo culluqquu sanirri geenneetiin jirra. Ajajaa waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibra Soddomboorootti Abliiban Gurraachaa waan si gaafadhu waan natti himteef ulfaadhu galatoom.
Ayya ayya ayya. Sanilleen galatoomaa.